Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Modde 29 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa irraa oduu karaa jaalle biiftuu galgaloo isin dhageessisuun eegalla. Ta'ansuun barruu haala yeroo irratti barraa'ee jaalmichuu lammii isin biraan gaha. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaatiin kan isin keessummeessu ani Burkuteessaa Diinaatiin hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduutaan isin dabarsa. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaa irraa kan isin dhageessisu ani biiftuu galgalooti. Godinaalee Oromiyaa mara keessatti diddaa baatii 11 oliif utuu walirraan citiin geggeeffamaa jiru wal qabatee mootummaan faashistii wayyaanee ammas muddama jabaa keessa seenuudhaan waraana isaa jumlaan gara Oromiyaatti guuraa jiraachuun beekame. Godinaalee Oromiyaa hunda keessattis diddaan uummataa jabaachuurraan kan ka'e hidhaa fi ajjeechaan akkasumas dararaan babal'achuun ilmaan Oromoo akka malee gidirfamuun akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan saamtuu fi murna bicha wayyaanee torbee darbe keessaa ilmaan Oromoo mana hidhaa guutummaa golee Oromiyaa keessaa gara Xoolaay, Allaagee fi Sanqalleetti dabarsaa akka jiru gabaasni bakkoota garaa garaarraa nu qaqqabe ni addeessa. Hidhamtoota kanas erga mana hiraarsaa kanneenitti dabarsee booda ilmaan Oromoo mana hiraarsaa kanneen keessatti hidhamanii jiranis hedduun isaanii rakkoo dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Akka gabaasni nu qaqqabe ibsutti hedduun isaanii sababa hanqina manaaf jecha rakkoo lukkaamsuu fi wal dhiibbootirraa kan ka'e dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Mana hiraarsaa kanneen akka Xoolaay, Allaagee, Zuwaayii fi Sanqallee kanneen jedhaman hunduu rakkoo bishaanii fi nyaataa waan qabaniifis miidhaa akkaan jabduu taate keessa jiru jechuun maatiin hidhamtoota kunneenii komatan. Mootummaan wayyaanee ammas uummata Oromoof gara laafummaa tokkollee kan hin qabne godinaalee Oromiyaa hunda keessatti ajjeechaa fi hidhaa maqaa koomaand poostii jedhu da'oo godhachuun uummaticha irratti raawwachuus akkuma itti fufeetti jiraachuu qeerroon gabaasan. Oduu wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqee keessatti dargaggeessa waggaa 19 kan ta'e dargaggoo Adam Xahaayuyyee magaalaa Ukuree bakka jedhamtutti isaa jimaa gurgurachuuf dhaqee achitti waraanni liyyuu poolisiidhaan torbee darbe keessa rasaasaan ajjeefamee jiraachuu maddeen qeerrootirraa gabaasan. Akka maddeen keenya magaalicharraa dubbatanitti dargaggoon Adam badii tokko malee sababii Oromoo ta'eef qofa yakkamuun irbaata rasaasaa ta'ee jira. Gootowwan qeerroon godina Harargee Bahaas ajjeechaa fi hidhaan gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiruuf deebii kan hin taane waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jiru hundaatii sirna kanarratti ka'ee ofirraa yeroon kuffisu amma ta'uu qaba jechuun qeerroon naannichaa dhaammatan. Du'a dargaggoo Adamii wal qabatees magaalaa Harargee keessatti fincilli xumura gabrummaa akkaan jabaachuun itti fufee akka jirus maddeen keenya achirraa gabaasan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Ibantuutti barattoota, barsiisota, daldaltootaa fi qonnaan bultoota walii galatti namoota 20 ol ta'an kan ji'a 2 ol aanattii keessatti hiraarfamaa turan hundumti osoo nafin gara mooraa Xollaayitti akka geeffaman jiraattonni dubbatan. Akka odeessa achirraa nu qaqqabetti hedduun isaanii mana hiraarsaa wayyaanee kan magaalichaa keessatti dararamaa erga turanii booda torbee darbe keessaa konkolaataa Ayisuuzuu jedhamutti fe'amanii gara mana hiraarsaa Xollaayitti geeffaman. Kanumaan wal qabatees diddaan uummataa magaalattii keessatti daran jabaachuun mootummaa abbaa irree wayyaanitti muddama naqaa jiraachuu maddeen achirraa gabaasan. Godinuma kanaan magaalaa Naqamtee keessattis namoonni 92 Oromummaan yakkamanii mana hidhaa ganda Duwwaa 7 keessatti hiraarfamaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka qeerroon leeqaa Naqamtee gabaasanitti namoonni 92 kunneen mootummaa garboonfataa wayyaanitiin gara mana hidhaa Xollaayitti dabarfamanii jiran. Oduu biraan godina Harargee Bahaa magaalaa Haromayaa Araddaa Batee Duwwaa 3 bakka jedhamu keessatti mootummaa goolestuu wayyaanee jiraattota magaalattii keessa jiraniin maqaa isintuu uummata qindeessa jedhuun mana isaanii keessaa gadi guuramuun hidhamaa akka jiran dubbatame. Haga ammaattis ilmaan Oromoo magaalattii keessa jiraatan keessaa namoonni 7 badii tokko malee mana jireenyaa isaanii keessaa humni federaalaa itti ol seenuun mana itti cabsee gara mana hiraarsaatti guuree jiraachuu maddeen keenya achirraa gabaasan. Kanneen magaalicha keessaa hidhamanii jiranis
Abdii Muhammad Abdallaa, Abduu Jabbar Abbaas Alee, Salahaddin Hassan, Kadir Xahaa Ibrahim, Abdallaa Bakkaraasan, Habibaa Abdusalaam Ammee, Ramadaan Abrahaam Usmaan jedhamu. Hidhamuu dargaggoota kanaaf sababa ta'uun kanneen mootummaa saamtuu wayyaanee waliin ta'uun dargaggoota kana irratti ragaa sobaa ba'anii akka isaan hidhaman godhanis qeerroo bakkichaan saaxilaman. Namoonni kunneenis Zannabaa Jiraannee, Misraa Adamee, Biqilaa Soorii, Xalaahun Wadaajoo, Mustafaa Umaree, Mikaa'el Milishaa kan ta'e, Badirahaa Usmaan Sobee, Moosisaa Boraanaa, Radwaan Rashad kaabinee magaalaa Awwadaay kan jedhaman yoo ta'u, badii gantummaa kanarraa yeroon akka deebi'an kan hin deebine yoo ta'e, rakkoo isaanii fi maatii isaanii ga'uuf itti gaafatamummaa isaa akka fudhatan qeerroon bakkichaa hadheeffatanii dhaammatan. Dhumarratti galataa deeggartoonni qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo gara yerootti gargaarsa qeerroo bilisummaa Oromoof taasisaa jiru. Haaluma kanaan tumsa qeerroo bilisummaa Oromoof karaa tumsa qeerroo idil addunyaa ciminaan itti fufee jira. Kanaan dura maqaa Concerned Oromoof baay'ee reeyaa jedhuun $1,350 galii godhanii kan turan amma ammoo marsaa lammaffaaf maqaa seenaaf jedhuun $4,500 galii godhaniiru. Akkasumas gareen deeggartoota qeerroo bilisummaa Oromoo Minisoota irraa $10,012 abjoomaniiru. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin waaqni garaa gurraachaa kan ba'etti isiniif haa guutu. Galanni keessanis bilisummaa haa ta'u jedha. Oduun kee sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kanumaa qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Sambola lava boniti namna duniti gamati sambola lava mukati kotoma biti gamai Mopidi mata maleti dini kayom sidi matoromo unda shaki undi sinyaju gamai Kancar muka totonga indararte tirate sesin birron Kancar kerron totonga impuja kati aite semijirron Oromo namni lole rabbitu tajaja kati jajjabuuf ka'ee kunoi Yoo rabbi nu gargaare Oromoon qabsoo bufnaan diinni biyya ishee galti Maaloo Oromooti kaanoon bilisoonfate Oromiyaan booddee dhabde Isaanii dhalaan nu nyaannaan silaa kormaan nu dhiisootti keessaa qalannaa malee Aduun manaan ulollaan silaa ormiin hunni sooti keessaa malannaa malee Yaa'eetti balbala kooti gobdee qoraan hin taatuuti guddattee mukaan taatuuti maaf wayyaa na buuttare Yaa namtitti bira kooti jiraattee naman taatuuti baddeellee biyyaan baatuuti maaf garaa na gubdare Maddiin nu talaa eegaan takka muka beekalaanti salkiin nu kamaa jee takka goortoo gindillaa Midhamne kan midhamne takka waan balleessineetti beelamne midhaan dhabne takka waan biyyaan qabne Namni ormaan ulolte takka waan onneen qabne takka waan biigneen qabne takka waan qabneen qallee takka waan qabneen qallee Sanyileen jaatee jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanyileen jaatee jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanyileen jaatee jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanyileen jaatee jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Eeboo abbaa koo isheen durii kan abbaa koo. Gaachana isaa isheen durii kan abbaa koo. Shaamboo isaatii isheen durii kan abbaa koo. Angaseesa shenduri kanabako gotumasa shenduri kanabako natudala shenduri kanabako tina jese shenduri kanabako mirgangala shenduri kanabako ngani sanyile jati jirti onne ko shenduri kanabako ngani sanyile jati jirti onne ko shenduri kanabako Lumore lolumo ya biya
onneen koo isheen durii kan abbaa koi. Ani sanyii leencaatti jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Akka abbaan koo isheen durii kan abbaa koo. Na barsiisee isheen durii kan abbaa koo. Gootummaa isaa isheen durii kan abbaa koo. Na dhaarsiisee isheen durii kan abbaa koo. Diina Jeesu isheen durii kan abbaa koo. Ngaadaa keenya isheen durii kan abbaa koo. Kaayin lollaa isheen durii kan abbaa koo. Maaliif teenya isheen durii kan abbaa koo. Kaanis akka abbaa kooti jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanyii leencaatti jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Galumore lolumo yabiya, ebo galumore lolumo yabiya, ebo oromo pandame maratichi safahada umo adisure, jarendi na Kenya bombura farra fahada umo adisure, morbitus gabitus bakasentu kabdu ada umo adisure. Kortom samale itu shebing gadu ada umo adi sure. Jolle nilurra mal gadobo. Ngasirra mal gadobo. Sidamo mal gadobo. Walorra mal gadobo. Wambara mal gadobo. Oromia mal gadobo. Kaweba janako agati kabate duransi jajabse kanduransi nyate jedebo kanduransi nyate duransi jajabse jedebo kanduransi nyate duransi jajabse jedebo. Oromummaa fi sabboonummaa. Namoonni tokko tokko Oromummaa fi sabboonummaa akka tokkotti ilaalu. Jarreen kun lamaan wal haa fakkaatan malee garaagaraa. Lamaanuu ulaagaa mataa isaanii qabu. Oromummaan kennaa ganamaati. Kan namni kamuu filatee osoo hin taane uumaan nama badhaasu. Dhiigaan Oromoo ta'uu fi Oromummaa ofii beekuun garuu garaagaraa. Haadhaa fi abbaa Oromoo ta'an irraa waan dhalataniif dhiigni Oromummaa isaan keessa waan jiruuf qofa Oromoo kan ta'an garuu Oromoodha jedhanii waamuuf kan nama rakkisan addunyaa keenya har'aa keessa namoota hedduutu jira. Namoonni tokko tokko Oromummaan namarraa hin mulqamu jechuun waan Oromoo irraa hin eegamne yoo raawwatanis ni agarra. Akka sirna gadaatti garuu Oromummaa kennuunis ta'e mulquun ni danda'ama. Namni Oromoon yookiin dhiigaan Oromoo hin taane tokko Oromoo yoo barbaade seeraa fi sirna duudhaa hawaasichaas kan eegu yoo ta'e fedhii isaa irratti hundaa'uun sirna moggaasaatiin nama sana Oromeessuun ni danda'ama. Akkasumas namni Oromoo irraa dhalate dhiiga Oromummaa osoo qabuu safuu hawaasaa irra deddeebi'ee yoo cabse abbootii gadaa fi jaarsota biyyaan gorsamee adabamee kan hin deebine yoo ta'e akka sirna gadaatti Oromoo baasuun ni danda'ama. Namni kan Oromoo baasamu yookiin Oromummaan isaa mulqamu callisee miti. Seeraa fi sirna mataa isaatii qaba. Egaa har'a namoonni ani Oromoodha ofiin jechaa Oromummaa isaanii gochaan ganan hedduudha. Jarreen kun maqaa Oromoo haa qabaatan malee Oromoodha jedhanii waamuun nama rakkisa. Oromummaa dhiigaan qofa qabu. Keessii fi hojiin isaanii akka Oromoo miti. Eenyummaa isaanii hin beekani. Warra akkasii yoo seera Oromummaan kan ilaallu ta'e Oromummaa mulqamuu warreen qabani. Har'aanis Oromoodha jechaa dhiiga Oromoo dhangalaasanii nyaata hirmii kan nyaatan gumaa baasuu osoo malanii qomoo isaaniitti warra gumaa kan ta'an namoota baay'eetu jiru. Jarreen kun dhugumaan Oromummaa mulqamuu warreen qabanidha. Namoonni tokko tokko ammoo dhiiga Oromummaa homaa osoo hin qabaatiin Oromoof Oromoo caalaa dhimmu. Quuqamni Oromoo isaan dhokachuun haqa saba guddaa kan isaan dhukkubsu madaan Oromoo kan isaan kulfachiisus ni jiru. Akka fakkeenyaatti barreessaa Tasfaayee Gabra'aab yookiin Gadaa Gabra'aab, Dr. Lookoo fi namoonni biroo aadaa, duudhaa fi seerri Oromoo akka addunyaatti mul'atuuf carraaqan ammoo kanneen galateeffamuu fi oromoomsamuu qabanidha. Hanga Oromoon tokko ibsuun olitti Oromoo fi Oromummaan maal akka ta'e ibsu.
Egaa walumaa galatti Oromummaan dhiigaan qofa kan argamu miti. Dhiigaan Oromoo ta'aniif qofaas waan namatti hafu miti. Oromummaan gochaan mul'ata. Of beekuun mirkaneessama. Hiika Oromoo fi Oromummaa hojiin argisiisuun madaalama. Sabboonummaan erga of beekaniin booda waan dhufudha. Eenyummaa ofii itti amananii eenyummaa ofiif jiraachuudha. Ofitti boonuudha. Sabboonummaan waan gochaan mul'isanidha. Kennaa Oromummaa uumaan badhaasaman jaallachuu fi kabajuudha. Mootoleen Habashaa sabboonummaa dhaloota Oromoo keessaa balleessuuf jaarraa tokko ol ifaajjaniiru. Maloota mootoleen Habashaa sabboonummaa dhabamsiisuuf fayyadaman maal fa'i? Eenyummaa isaatti namni akka leeyya'u gochuudha. Kun baroota darban keessatti Habashoonni akka sirna waraanaa isa guddaatti kan itti fayyadamaa turan. Oromoon tokko sababa Oromoo ta'eef qofa yakkamaa gochuun tapha hawaasummaan ala gochuun hedduu yaalaniiru. Namoota Oromoo ta'an gara aangoo xiqqootti illee fiduuf maqaa Oromummaa irraa mulquun maqaa Habashaa itti moggaasuun Oromummaa isaanii dhoksaa turaniiru. Kun ammoo xiinsammuu saba tokkoo miidhuun akka ofitti leeyya'u maloota ittiin godhan keessaa isa tokkodha. Maqaa Oromoo balleessuun seenaa haqarraa fagaate barsiisuun of caalaa Orma akka leellisu gochuun bakkoota garaagaraa afaan Oromaan moggaasuun Oromoon Oromummaa isaa yoo gaafatame illee ani Oromoodha jechuuf akka saalfatu gochuun baroota hedduuf sabboonummaa onnee namoota keessatti ajjeesaniiru. Har'a maloota kanaan sabboonummaa cabsuuf yaaluun waan hin danda'amne. Godaannisni kaleessaa madaa'ee dhaloota dhukkubee dhalootni har'aa dammaqeera. Har'a gantuu fi galtuu tokko irraa kan hafe an Oromoodha jechuufis ta'e afaan Oromoo haasa'uuf namni yeella'u hin jiru. Sichi Oromoon eenyummaa isaatti akka leeyya'u gochuun buddeena abjuuti. Oromoon kallattii maraan of baree gamtaan ka'ee falmataa waan jiruuf sichi malli kun hin milkaa'u. Tofsaan inni biraa Habashoonni Oromoon akka ofitti qaana'u godhan keessaa tokko saboota biroo irratti kakaasuudha. Addunyaa har'aa keessatti akka waan sabboonummaan Oromoo saboota biroof diinummaa ta'etti ololuun Oromoo saboota ollaa isaatti diina gochuun sabboonummaa cabsuuf yaaluun babal'ataa jira. Oromoon Oromummaa isaa jaallachuu akka ofittummaatti kanneen biroo hubachiisuun uummattoonni biroo sodaa isaan ilmaan Oromoof qaban daran akka dabalu gochuun har'a maloota mootummaan garboonfataa wayyaanee fayyadamu keessaa isa guddaadha. Kun ammoo jireenya hawaasummaa fi dinagdee uummata bal'aa Oromoo miidhuuf itti yaadameeti. Namoota gaaffii mirgaa gaafatan dhiphoota akkasumas of tuultota jechuun hanga miidiyaatti ba'anii haasawanitti kan gahan sabboonummaa dhaloota keessaa ajjeesuuf jedhaniiti. Kunis sichi mootummaa kanaaf kan hin milkoofne ta'uu yeroo gara yerootti gochaan argaa jirra. Hanga ba'aan gabrummaa irraa hin kaanetti saba shira mootummaan kaa'uun xaxamee ciisu akka hin taane addunyaanuu baree jira. Egaa bor ammoo maloota biroo fayyadamuu malu. Ta'us akkuma kanneen darbanii Oromoon irratti dammaquun akka fashileessu beekamaadha. Walumaa galatti kana booda Oromoo ajjeesuun hidhuus ta'e sodaachisuun sabboonummaa hin ajjeesu. Namootni sabboonummaan afaaniin yookiin miidiyaa hawaasummaa irratti qofa itti fakkaatus ni jiru. Sabboonummaan gochaan ta'uu hubatee namuu waan saba isaaf fayyadu haa hojjetu. Yaada koyoon goolabu Oromummaas ta'e sabboonummaa mootoleen Habashaa kennuus mulquus hin danda'an. Oromoon garuu seera Oromummaan kan hin bulle dhiiga saba isaa dhangalaasee kan gammadu reeffa obbolaa isaa irra garmaamee nama bashannanee jiraatu akka sirna gadaatti gorsee adabee yoo dadhabe jaarsa biyyaa waamee abaaree Oromummaa irraa haquuf mirga guutuu qaba. Kanaaf warreen maqaa Oromoon daldaltan an Oromoodha jechaa gochaa Oromoo irraan eegamne raawwattan of baraa, of yaadadhaa, ofiin boonaan amsa kooti. Kanneen of beektanii sadarkaa sabboonummaa irra jirtanis shira xaxamu mara mootanii saba keessaniif akka jiraattan shakkiin qabu. Injifannaa uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati. Horaa bulaa. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaa. Qalamni kee yoomuu haa mirgisu jenna. Yaa galma abbaa gadaa lafee gootota kan ijaarame anseefa wareegamaa yoon du'e malee harmee manni gaaddisaa eenyutu sirraa nu godaansisaa gargar nu facaasanii handhuura dachee keerra ta'anii warreen naman teessisu waa deebu malee kormi bokkisu
wali jallee sila alagaan nutti roorrisu Aponni kokootaanis keessaa qaba kalluun kaatalenke adame mannaba Gobseen taa'e malee dhugaa dhabeechisu somni nam fayyisu nama waliin ta'u nama wajjaachisu goota sanyii leenca lagaadhu biiftuun bilisummaa aarsaa malee hin baatu ka'aa wal kakaasaa kunoo faarri tolee qeerrootu qeerransa yoo tokkummaa lolee dubbadhu waan olee dubbadhu asuulee dubbadhu calaqoo dubbadhu finfinnee madagaa keessaa ol ta'ee himadhu qotan malee facaasanii maal aramoo lolan malee bilisummaan hin argamu yaa ijoollee Lamike jira sibira Lamike lelisi komoke lelisi lamike jira sibira Sangake lentisi sangake pasa megira Lamike lelisi komoke lelisi lamike jira sibira Lamike lelisi komoke lelisi lamike jira sibira Lafeenaan olee fi jalankoo kan iyyate dhugaa qabatanii mirga ofii falmatanii maal abbaa ishii yoo du'an badheetti nafanii walii birmatanii diddu qawwee bitatanii diinaaf harkaan kenniin didi yoomiif dhalatanii Isla kila, 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 isla kila. Oromoo tuma hayyuu qaba kuma tama kuma. Yoo waliin birmatanii saba ofiitti matanii kana lagaa baranuma. Akka har'aa miti si gaafata gumaan goota gumaa. Yoo waliin birmatanii saba ofiitti matanii kana lagaa baranuma. Har'a yeroon geesse diina sosomnee nuti mbullu Oromoo saba murteeroo qototaa lafa murteeroo Oromiyaan keenya madiru alagaan nunnaaluu falmadoo osoo nuti jiru Oromoo saba murteeroo qototaa lafa murteeroo Oromiyaan keenya madiru Oromoon hangafa hayyoon duraba Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra amboo Roorroon karaa keembaatu yaaboo Kaayiloli fardaa ya jabbiloota gudarii Jala walii birmatu harka alagaani bulani Kaayiloli fardaa ya jabbiloota walisoo Oromoon dureessa har'an sorisu Kaayiloli fardaa ya jabbiloota salaalee Saba ofii jaalee barnaman tutuutu qammale Kaayiloli fardaa ya jabbiloota wallagaa Tutuuka barbaadu qeerransa muree bira darban Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra gimbii Namni lammiin taa'ee yoomillee ofiin ta'u jibbi Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra dambii Tokkummaa dabeessee beela murfisee bira darbi Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra iluu Walii gaachana jabeeffadhu lammiin laman jiru Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra jimmaa Biyya gootii foonii kan shanan dhibee har'as jirra Kaayiloli fardaa ya jabbiloota harargee Biyya jaalalaatti biyya tokkummaan itti marge Kaayiloli fardaa ya jabbiloota booranaa Uumaa kadhannaa mirgaan galla milkoomne barana Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra gujii Oromoo seera qaba keenyuma wal gochina nuti Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra arsii Samii walii turte dhugaan iyyatti dhaamsa dabarsi Kaayiloli fardaa ya jabbilee warra baalee Saba garaanaa reebiirri
injifannoon dura gale. Hayiluun ifardaa ya jabbilee Oromiyaa. Ejjera lammii koorii tegumaan saba kiyyaa. Oromoo falmate. Saba koo falmate. Kan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti goolabna. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.